درس رياض الصالحين باب ذكر الموت وقصر الأمل باب جدو جيني جرى جتشورا باب دعا يادتشو في هميلي دنيا غبابسو هاسو نجتشورا waa'ee du'aa nutti hima jechuudha. Baabna irraa kun akkaataa du'a yaadachuun qabu. Baabu zikril mawtii gaariidha. Baaba yaadatuuti almawt baaba du'a yaadatuuti jennaan baaba du'a yaadachuuti. Baaba du'a yaadachuuti baabni nu dubbannu kun. Waqasril amal baaba gabaabsuuti hamilee baaba gabaabsuuti yaada. Baaba gabaabsuuti yaada bololiinsa duniyaa baaba gabaabsuuti. Baaba hamileen jiraadha jechuu duniyaa kanaan keessatti jechuudha. Duutiin jiru jechuu baaba jechuudha dhiisuuti jechuudha bar. Waqasril amal baaba hamilee ifi gabaabsuuti gara akhiraatti jechuudha. Qaala Allahu ta'ala rabbi waltaanni jedhe yaa'i kullu nafsin yaa boocufti lubbuudha zaa'iqatul mawti. Dhandhamtuudha jennaan du'a dhandhamtuudha yaa'i dhandhamtuudha du'a cufti lubbuu wa innamaa tuwaffawna gaari wa innamaa akkummaan tuwaffawna galata galchamtan jechuudha. Akkummaan yoo kaa'uu kennamtanuu ujuurakum ajrii keessan kan kennamtanuu yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaa kennamtanii jechuudha. Ajrii keessan waan sinii kenname jazaa hojii keessanii guyyaa qiyaamaati argattuyi. Gaarii anuunan soomaanan salaata maaliif har'a rabbinaan tolle yaa'i maamna rakkisa ka jedhu jira bar maaliif hojii keessan kan guutamee sinii kennamu guyyaa qiyaamaati jechuudha. Faman zuhziha namni fageeffame aninnaari ibiddarraa namni fageeffame wa udkhilal jannata yaaboo kani jannata naqame kani jannata galfame faqad faaza dhugumatti milkaa'e duuba wamal hayaatu duniyaa yaaboo waan taane jiruun biyya duniyaa waan taane jiruun biyya duniyaa waan taane jennaan jiruun biyya duniyaa waan taane illaa mataa'ul guruur meeshaa dagduu malee waan taane jennaani meeshaa dagduu malee meeshaa nama dagdu malee waan taane illaa mataa'ul guruur meeshaa nama dagdu malee waan taane nama dagdi biyyi duniyaa kun jechuudha. وقال تعالى ربي والتاني جدياي وما تدري وان بيكتو دوبا نفس اللب وان بيكتو ماذا تكسب غدا وان بردلك وان بيتو واني غنم دلك وان بيتو واني غنم دلك جنان وان غنم وجدتم بيتو جلبون وما تدري يا ابو وان بيتو نفس اللب وان بيتو بأي أرض تموت كمي دچي تدوتون بيتو جچو إيستين دوان بيتو بأي أرض كمي دچي تموت تدوتو بيتو لبون بكا تدوتون بيتو جچو. وقال تعالى ربي والتاني جد فإذا جاء غاري أولوفي غاري أولوف أيه أولوفي غاري فإذا جاء يا بوغود في أي أولوفي برانجرتو يا الله فإذا جاء وقال تعالى ربي والتاني جري فإذا جاء يا بوغود في أجلهم قطرون ساني وغود في لا يستاخرون بودا إنانني جيتشود ساعة ساتي تكو بودا ناننو يرو قطرون إساني دو فيلمنا ما ساتي تكو قطرو سنرا بودا إناننو ولا يستقدمون درا اللين بوانو qaxaroo sanaan duran bu'an jechuudha. Booda naanan jechuun yoo sila sa'aatii 5 ta'e sa'aatii 4 gadi booddeetti nafan jechuudha. Yookaan
yoo achi nafan jechuun sa'aatii ja'aatti achi siqan yoo 5 ta'e yoo gaariidha duuba yoo immoo sa'aatii 5 ta'e afuritti illee gadi hin muqamuuf jechuudha. Ajalli bakkuma sanitti isaan argata. وقال تعالى ربي والتاني جد يا أيها الذين آمنوا يا إسان الله التمنتن لا تلهكم إسنين شاغلني أموالكم ورين كيستن إسنين شاغلني ولا أولادكم يا بو إلمانو وان كيستن اللي إسنين شاغلني عن ذكر الله ذكر ربي راجناني ذكر ربي رايسنين شاغلين ومن يفعل ذلك namni immoo hojjate sana yaa'i maal jennaan zaalika halaakamuu sana immoo namni hojjate namni immoo jechuudha shaagalamee namni didee horiidhaaf ilmoodhaan shaagalame rabbirraa fa'ulaa'ika isaan nan akkanaa sun hum isaanumaatu alkhaasiruuna jennaan hongahoodha yaa'i ni hongaan jechuudha isaan nan akkana. وأنفقوا يا بوخن الدا مما رزقناكم غريوان نتسني كنن الراكن الدا من قبل دفودان درتي غاريد دوبا وان نسني كنن الراجناني كن الدا ياي من قبل أياتيا دفودان درتي أحدكم تقون كيسانيتي الموت دوتي دفودان درتي إتو تقون كيسانيتي دوتي نفين كن الدا فيقول جتشودان درتي ربي يا أماكيا لولا أكرتني مالي بودنا نهانسين مالي بودنا نهانسين جنان مالي بودنا نهانسين جتشون دفون درتي ilmina maa akkana jedha gaafa duuti isa qabe maa booda naansu dhabde jedha odoon hin dhufin jechuudha barkan kennattanu ilaa ajalin qariibin amma qaxaroo dhiyootti maa booda naansin qaxaruma xiqqoo wayimaamnaa qaxaruu dhabde yaa rabbi tuun jedhin فأصدق نندقوم ساكتروتك كما نانكنين وأكون ننتأ من الصالحين ورنك غاريران تآتي ما بودنا ناسي ما قاتروتك وينا كنود أبدي يجتشوكي سنين دراتي يوم كان جاء مغا ilmina maa gaafa duuka ukkana jedha jean yaa rabbi bucuudhuma si'achina deebisi mee gaarii hojjedheen toobadhee dhufaa jedha walan yu'akhira allaahu allahaan booda inaansu jechuudha rabbiin booda inaansu rabbiin nafsan lubbuu tokko booda naansu jechuudha lubbuu tokko booda naansu idhaa jaa ajaluhaa yeroo dhufe qaxaroonisii yeroo qaxaroonisii dhufe rabbiin lubbuu eenyuun taate booda naansu jechuudha akkas jechuun hin qaxaruuf jechuudha qaxarootti dhuma sanarra malee qoy booda duutaa hin jedhuun wallaahu allahaanii khabiirun duuba beekaadha yookaan argaadha bimaa ta'maluuna waan isin dalagdanii waan isin hojjettanu jennaani rabbiin ni arga yaa'ii oqaala ta'aalaa rabbi waltaanni jedhe gaariidha hattaa idhaa jaa'a amma wogguu isaanitti dhufe hattaa idhaa jaa'a hamma wogguu dhufe ahadahum tokkoon isaaniitti almautu duuti hattaa amma idhaa jaa'a wogguu dhufe ahadum tokkoon isaaniitti tokkoon ilma namaatti yeroo dhufe almautu jechuun ay alaamatul mauti alaamaan du'aa yeroo tokkoon ilma namaatti dhufe dura alaamaan dhufaga sakaraa dhufaa mire waan adda addaa dhufaga alaamaan du'aa qaala ni jedha tokkoon keessan sun rabbi irji'uun yaa rabbi na deebisi jedha yeruma alaamaan du'aatti dhufee walii gad raafamuu jammaree rabbi na deebisi jedha la'allii ani ifinsehaa yookaa ofan yaadaa a'malu saalihan gaariinan hojjedha jedheetin of yaadaa yaa rabbi bucuun masii booda na aansi fiimaa taraktu waaninan dhiise keessatti waanin duraan dhiise keessatti gaariin hojjedha jedheen of yaadaa yaa rabbi booda na aansi kallaa ni jedha rabbiin egaa dhowwami innahaa isiin inna takkana jedhaa jirtu kuni kalimatun jechaa bar huwa jecha sanayyuu qaa'iluhaa jedhaan kani jedhu jechuudha jecha sanayyuu jedhaan kani jedhu namuma hunda jedhee dabarse namni hunduu yeroo duuti isatti dhufe yaa rabbi daqiiquma xiqqoo naa kenniiti nan toobadhee gaarii hojjedhaa jedhee dabarse hunduu wamin waraa'ihim haala booda isaaniitti taheen barzakun qabiriin immoo haala booda isaaniitti taheen isaasitti yaaran miti qabiriin immoo booddee isaanii haala jiruun du'anii qabrii seenuu haala deemanuun ilaa yawmi yub'asuuna amma guyyaa qiyaamaatti qabiriin haala booda isaanii jiruutti
jechuudha amma guyyaa ilaa yawmi yub'athuuna hamma guyyaa kaafamiinsa isaaniitti jechuudha min qubuurihim qabrii isaaniirraa amma gaafa kaafamanuutti gaariidha duuba akkas jedhanii gaariidha faayidaa nufiqa ogguuniif afuufame jechuudha ogguu afuufuun godhame yookaan ogguu afuufame fissuurii garrii keessatti ogguu afuufame xurumbaa keessatti ogguu afuufame gaarii xurumbaa keessatti yeroo afuufame falaa ansaaba baynahum gosummaan hin taane jidduu isaaniitti namni gosa isaatiin ol hin maratu gaafa sana ebelu gosa kootii nannassara jechuun hin jiru ebelu zarii kootii najaan baasa jechuun hin jiru falaa ansaaba baynahum gosummaan gidduu isaaniitti hin taane yawma izin guyyaa sanaan keessatti eega garriin afuufamee xurumbaan afuufamee namni gosaa wal hin beeku jechuudha silaa namni ahaliidhaan gosaa wal filata waan ta'eef gosaa wal barbaada waan ta'eef yawma izin guyyaa saniin keessatti walaa yatasaa'aluuna walillee waan kadhatanu wal kadhatteellee beluu nabaasichi jalaa waan akkanaa jalaa nabaas jedhanii wal kadhatuun illee hin danda'amu guyyaa saniin keessatti subhaanallah faman saqulat yaaboo namni ulfaatte mawaaziinuhu miizanoowwan gaarii isaa namni ulfaatte miizanni khayrii isaa namni ulfaatte miizanni khayrii isaa haulaa'ika isaanan akkanaa kun hum isaanumaatu almuflixuuna milkaa'oodha namni miizanni khayrii isaa ulfaatte milkaa'oodha jechuudha waman khaffat yaaboo namni affallatte yookaan namni salphatte mawaaziinuhu miizanoowwan khayrii isaa namni immoo salphatte miizanoowwan khayrii isaa immoo namni salphatte miizanni isaa jalaa salphate faulaa'ika isaanan akkanaa kuni alladhiina isaanani khasiruu kani hoongessan anfusahum lubbuu isaanii kani hoongessan duraan jechuudha kan lubbuu isaanii hoongessanii haraamaa hojjetanii qaalii rabbii didanii kan addunyaatti waan fedhe hojjetan san fi jahannam keessatti khaaliduuna zalaalam tahoodha jechuudha jarra akkana fi jahannamiin keessatti khaaliduun zalaalam tahoodha jechuudha gaari jarri miizanni isaanii salphatte jechuudha ilaa qawlihi amma jechasaa gaari ilaa waman kaffat talfahu ni gubdi jechuudha ni gubdi talfahu ni gubdi wujuhahum fuula isaanii ni gubdi gaari talfahu ni gubdi maaltu gubdi dhiiro ibiddi jechuudha fuula isaanii ni gubdi annaaru ibiddi wahum isaan fiihaa ibidda saniin keessatti kaalixuuna qalamoodha boccoramoodha yookaan fokkisiifamoodha jechuudha ibidda sana keessatti boccoramoo yookaan fokkisiifamoodha jechuudha ziimaan irraa fuudhame fokkisiifamu jechuudha subhaanallah alam taku gaariidha yuqaalu lahum jenna gaasitti ni qaddaranna yuqaalu lahum isaaniin ni jedhama gaa isaan akkanatti jechuun miizanni isaanii salphattee jahannamni isaan gubdee fuulli isaanii fokkisiifamee ziimaa dhabanii jahannam keessa gangalatanu ni jedhama alam takun sa'in taane aayaati jechi koo tutlaa alaykum kan qara'amun taane isin irratti jechi koo aayaanni koo kan isin irratti qara'amun taane fakuntum bihaa tukazzibuun fakuntum ni taatan bihaa aayata koo sana tukazzibuun kan kijibsiiftan taatan aayata koo kan kijibsiiftan taatanii ni kijibsiiftan aayaa isin irratti qara'amee jedhe gaarii ilaa qawlihi تعالى قال كم لبستم أما جت ربي والتاي قال نيجي كم لبستم قاري أنقم ترتن في الأرض دتشي كيس همم ترتن عدد السنين جملك كوساتي دتشي كيس همم ترتني جملك كوساتي دتشي كيس همم ترتن قاري إتوابيكو غافة غابيخ dachii kana keessa mi hammam turtanii qaaluu ni jedhu labisnaa barni turre yawman guyyaadhuma tokko turre aw ba'da yawm takkaa guyyaa gariidhuma guyyaa turre yookaan guyyuma lama guyyuma sadii waan akka maaliin turreem dachee kana keessa jedhu jedhe isa waggaa meeqa jiraatanii bar fas'alil aaddiin gaafadhume warreen lakkoofsa beekan gaafadhu warreen lakkoofsa beeku gaafadhu nurkaa badee raayyoo akkaatumti isaatu
warra lakkoofsa beeku gaafadhu jedhu jedhan subhaanallah. qaala illa bistum qaala ni je'agaa qaalaa kana rabbi jedha yookaan immoo rabbi maleekaa jechisiisa faa je'am. qaala ni jedha illa bistum maa illa bistum jechuudha jedhan isin waan turre bar illaa qaliilan illaa zamanan qaliilan zamana xiqqoo malen turre isin dachii keessa zamana xiqqoo malen turre bar jedhamaan maaliifi nisbaa aakiraatti xiqqoo dhaqa. law annakum odoo isin taatanii kuntum ta'lamuuna law annakum odoo isin kuntum taatanii ta'lamuuna kan beektan odoo taatanii biyya duniyaa keessa uma xiqqoodha teessanii afaa hasibeetum gaarii afaa hasibeetum sani herreegdanii yookaan ni hamiltanii yookaan ni seetanii annamaa khalaqnaakum wanni nuti isin uumneefi abasan taphuma wayitiif seetanii bilaashuma abasan taphaaf seetanii wanni nuti isin uumneef taphaa mitii bar وأنكم إسين إلينا غرا كينيتي لا ترجعون إن ديفمتن سيتني غرا كينيتي إن ديفمتن سيتني سبحان الله. قوله تعالى أما جيت ربي والتيتي جتشود غاري ألم يعني غاري أولوفي غاري ولوف يا الله ألم يعني سيسين ألم يعني سين دفني سين دفني للذين آمنوا يوكاو سين دياني ألم يعني سين دياني سلن دياني للذين آمنوا إسان ننجتشود أمنني فين دياني أن تخشع قلوبهم لافون قلبي نساني لافون دياني قلبي نساني لافون دياني لذكر الله ذكر ربي تيب لافون دياني إسانما أمنني بانا وما نزل وان بؤيف من الحق حق الرا وان بؤيف قلبي نساني لافوتين دياني ولا يكونوا تهود أبون دياني كالذين أوتوا الكتاب أكا إسانا كتاب كنمني تهود أبون إسانيهن دياني من قبل أمان درت إسانا كتاب كنمن فطال عليهم الأمد نديرة إسان الرت زمني فقست قلوبهم كتاب نساني كنمي نديرة إسان الرت زمني فقست كاني غوغوغد قلوبهم قلبي نساني كاني غوغوغد وكثير منهم هرّيدون نسان الراته فاسقون ربي الراك آلي ربي الرابهود أجيجود الرجالان إسان الراتيك آلي ربي الرابهان غافا كتاب نسان كيسة تبوهي إسان كيسة توري ودو جرتين وجتين ودو جرتين صلاتين ودو جرين صومنين أجج سادو جرين قوتين وقان إسان الراتي إيرتي بودا قلبي نساني غوغوغدي غنان قرها غنان صلاتا غنان صوما جچو جمرانيتي الرهدو نسان الراته ورق آلي ربي الرابه ته جچو رازابان غلن نسا غلفم غاريدا والآيات آيات وان كانت أجيلتو هدو تجرا واي آيات القرآن الرا بابا موتيتي ونك أجيلتو أولوف هدو تجرا حديث الرا أما قرآن الرا فيني حديثة تدبر فن جيتشو وعن ابن عمر عبد الله المعمر الرانسي وديسا رضي الله عنهما لان جبنا سلمان الرافقيس قال نجي عبد الله أخذ رسول الله اللهم صل على محمد وسلم رقم ربي نقبي آي بمن كبايا چيكوكي نقبي فقال نجي آي كنت يا عبد الله في الدنيا دنيا كيستي تهي كأنك غريب أكوان فقو جرتو تي جنان أكوان فقو جرتو تي akka waan fagoo jirtu ta'e duniyaa kanaan keessatti naan jedhe rasuulli akka waan fagoo jirtu aw aabirin sabiilin takka akka nama karaa darbuu wayi ta'e
duniyaa keessatti jireenya keessatti akka nama karaa darbu wayi namni karaa darbu gaarii bakka sanaa waa haajaan qabu akkas ta'e وكان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله المعمر نتاي ربي نسال ما نرى جالته عبد الله راف مريرا يقول كان جدته عبد الله بن عمر اذا امسيت يروغ نمستي فلا تنتظر الصبح اذا امسيت يرو دي صفات يرو دي اتسنتي لفتي سيدي فلا تنتظر الصباح انيجين غنم فتشو غنمنا بري جتينيجين واذا اصبحت halkan kana waan dhufun beektuka yookiin duutaa yookiin dhukkubsattaa akkasii bar waydaa asbahata wagguu mooga namatti seentee lafti sii bari'e falaatan tadhiri sabaaha masaa'a in eegin sii dhihuun eegin naaf dhiya jetteen eegin gaari wakhudh qabadhu yookaa itti fayyadami wakhudh qabadhu min sihatika fayyaa keerraa qabadhu limaradika dhukkuba keetiif si fayyada yeroo fayyaa qabdu ibaadaa bareechi godhi rabbiin zaakkari yeroo ati dhukkubsattu si fayyada wamin hayaatik jireenya keerraa qabadhu limautik yanfa'u limautik yeroo ati duutuuf si fayyada jireenya kee ibaadaa godhadhu bareeffadhu rawahul bukaarii tadiisa kana odeesse jechuudha gaariidha kunillee maal nuu kenna jennaan duniyaan xiqqoo akka taate nuu kenna jechuudha namni dhiisifate yooniif jechuudha bariisifachuu waan hin beekneef namni bariisifate dhiisifachuu waan hin beekneef jechuudha oloofi waanuu isumarraan si odeessa oloofi أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله قال نجيه ما حق امرئ مسلم ما إنتاني حق إيرتيتش مسلما له إساف إنتاني شيء توك حق إيرتيتش مسلما حق نما مسلما له كان إسا له ما إنتاني حق امرئ مسلم حق إيرتيتش مسلما حق نما مسلما له إساف إنتاني شيء وي يوسي فيه كان آمون إسا كيسا تقدمو جتشون كان آمون إسا كيسا تقدمو كان سلا إسا كيسا تقدمو قبو حقا سان جدمو يوكين ديني قبتها يوكي واحدو قبتها آمي حقا جدمو غافسا يبيتو كان يبولو نمتي چسونو ليلتين الكلمة كان يبولو إلا ووصيته yoo ta'e malee jechuudha wasiyyaan isaa maktuubatun barreeffamaa yoo ta'e malee anu isa inda'u isa biratti yoo wasiyyaan isaa isa biratti barreeffamaa ta'e malee waa namaa walitti guuree walitti qabee kan inni tuun barreessin bulu sun qabeenyaa isaan jedhamu jechuudha subhaanallah maaliif ituun dhaammatiin ituu keessaan baasin du'uu mala waan ta'eefu isa kanaafu ilmi namaa tokko barreeffatee wasiyyaa dhaammatee rafuu qaba yeroo rafuyyuu muttafaqun alee bukaarii muslim ebeluun mana narraa qaba deenii ebelu kun waan akkanaa narraa qaba jedhee himachuun barbaachisaa ta'a haadaa lafdul bukaarii kun lafzi bukaariiti wafii riwaayatin limuslimin riwaaya muslimiif ta'in keessatti yabiitu kan bulu salaasa layaaliin guyyaa sadii kan bulu jedhe ergamaan namni ituun barreeffatin guyyaa sadii bulu ebeluun waan akkanaa biraa qaba jedheetu namatti himatiin yookaan itu ilmootti himatiin yookaan umootuun barreeffatin namni bulu gaariya duuba qabeenyaan isaa laqaala ibnu umar ni jedhe jechuudha maa marrat waan dabarre jedhega sana booda abdallaa ilma umar maa marrat waan dabarre alayya narra laylatun alkan munzu sami'tu rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam eegan gaafa ergamaa rabbii dhaga'uuti jedhe abdallaa ilma umar qaala kan ergamaan jedhe zaalika jecha sana yabiitu salaata layaalin kan inni jedhe sana eega gaafa jechatti kan ergamaarraa dhaga'uuti jedhe kan takkaal kan tokko dhufte narran dabarre jedhe abdallaa ilma umar illaa wa'indi nabiratti ta'u malee wasiyyaan koo nabiratti ta'u malee wasiyyaan koo nabiratti barreeffamee ta'u malee takkaal kan tokko dhufe narra darbeen beeku jedhe barreeffadhee lafa kaadhe jedhe gaarii alkan rafee yoon achitti hafeen beeku waan ta'eefu jedha kanillee maal nuu kenna jennaan baabni kun walumaa galatti fi istihbaabul wasiyya wastihbaabu kitaabatiha kun baabni kun maal nuu kenna jennaan baaba jaallatamaa ta'uu isii dhaamuun waan sirra jiru dhaamuun deenii kee dhaammachuun baaba jaallatamaati ammoo barreeffattee lafa kaa'uun ebeluu waan akkanaa na biraa qaba ebeluu biraa waan akkanaan qaba ittee barreeffachuun kee baaba jechuudha jaallatamaati maaliif gizee duhamuun beekamu waan ta'eefu jechuudha waan Anas radiyallahu anhu gaariidha duuba qaala ni jedhe Anasoon خط النبي اللهم صل على محمد وسلم ارجما ربي خطته
ergamaa rabbii ni qaxxate jennaan ni qaxxate yookaan ni tattaraare tattaraaruu ni taraare ergamaan rabbii khuxuuxan taraarrii wayii taraare faqaala ni jedhe haadaa inni kun alinsaan ilma namaati jedhe taraarii jechuun waan jechuudha bo'ii baase jechuudha bo'ii baase lafuma kanarratti ergamaan rabbii baasee ka'ee gaarii reektaangilii hojjate herreega dha'e jechuudha barguyyuu san baasee inni kun ilma namaati gaariidha ni jedhe ergamaan rabbii taraareeti هذا الإنسان إني كن المنامات وهذا إني كن مو فبينما هو جدود من كذلك كانت تجروني هذا الإنسان إني كن المنامات جد تراري وهذا إني كن مو أجله أجليسات فبينما هو كذلك جدود ما إلمنا ما كست تجروني جدود من نجتشو لكسمت يمرين إيرت إنغنانيات إلوغي فتاجر جرو جاء القط ندف ترارين الأقرب إني ستديو جركن أكن تتراري خنتي إنني تديو جركن إستديو فإني مودو أجد رواه البخاري بخاري تديس كان وديسه إن شاء الله تراري تاو جنبور قرانا بكا كنبولا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله